Aannan kubbaayyaa tokkoon kaffalame. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun akka na hordoftan kabajaan isin gaafata. Aannan kubbaayyaa tokkoon kaffalame. Ilaalcha akka warqee qabaachuu. Dargaggoon baay'ee hiyyeessate tokko manneetii nama hundaarra deemee meeshaalee adda addaa gurguruudhaan gatii mana barumsaa fi nyaata isaa qopheeffatee jiraata. Guyyaa tokko baay'ee beela'ee wanti inni qabu saantima 10 qofaa ture. Kanaaf waan godhu wallaalee deen kadhachuuf jecha mana namaatti goree balbala rurrukute. Yeroo kana mana sana mucaa durbaa dargaggeettii baay'ee miidhagdu tokkotu irraa bani. Kanaaf buddeen ishee kadhachuu saalfatee bishaan dhugaatii naaf kennuu ni dandeessaa jedhee gaafate. Intalattiin akka mucichi baay'ee beela'ee waan hubatteef kubbaayyaa guddaa tokkotti aannan guuttee hiddee kenniteef. Suuta jedhee erga dhugee booda aannanicha kaffaluuf gatii isaa gaafate. Mucattiinis homaa akka hin kaffalchiisne itti himte. Itti fuftee harmeen keenya waan gaarii yoo namaaf gootan tasuma gatii namaarraa hin fudhatina jettee nu gorsaa nu guddiste jetteen. Kana booda baay'een si galateeffadha siin jedhe. Abdii kutannaa isaa irraa bayyaannatee karaa isaa irra bu'e. Waggoota baay'ee booda mucattiin gurbaa kana aannan obaaftee kun erga umuriidhaan deemtee booda dhukkuba cimaadhaan qabamte. Ogeessonni fayyaa naannoo ishee jiran hundumtuu dhukkuba ishee hubachuu waan dadhabaniif dalga isaanitti galee ture. Filannoon isaanii gara hospitaala olaanaatti erguu qofa. Hospitaala sanatti immoo ispeeshaalistiin beekamaan waamamee intala kana yaaluu qaba. Ispeeshaalistiin magaalaa sana keessaa dhibee intala kanaa yaaluuf waamamee dhufe kun Dooktar Hawaard Kelii jedhama. Dooktar Hawaard jechuun mucaa hiyyummaadhaan guddate kan guyyaa beelli itti cimee tokkotti intala kana harkaa aannan kubbaayyaa tokko fudhatee dhugeettiin bayyaannatee jireenya isaa itti fufedha. Dooktariin kun magaalaa xiqqoo intalli kun keessa dhuftee yommuu dhaga'e waa'ee ishee hubachuuf itti xiyyeeffate. Sababni isaa mucaan kun magaalaa sana keessatti guddatee yeroo inni uffata wal'aansaa uffatee kutaa intalattiin keessa jirtu seenutti waa'een intalittii itti ife ni yaadate. Guutummaatti intala kana yaadatee kanaafuu haadha oolmaa isaa kana oolchuuf waan danda'u hundumaa gochuu eegale. Yaalii baay'ee booda dhukkubni intalattii ni argame. Isheenis ni fayyite. Intalattiin kun dhukkubsattee fayyuu isheettis ni gammaddi ture. Wanti kaan biraanis ishee yaadachiisa jira. Kaffaltiin wal'aansa isheetiif kaffalamu kan kaffaluu miti yaaduunsaa iyyuu baay'ee itti cimee ture. Intalli kun maallaqa sana kaffaltee xumuruuf guutummaa bara jireenya isheetii hojjechuu ishee gaafata. Dooktar Hawaard herrega yaala fayyaa sanaa gara waajjira isaatti akka ergan godhee gara waajjira isaatti deebi'e. Kana booda nagahee kaffaltii sanaa fudhatee poostaadhaan cufee intala ishee yaalamte kanaaf kennaa godhe. Intalattiin qarshii meeqa gaafatamuuf akka jirtu sodaachaa waan turteef poostaa kana kuttee ilaaluu ni sodaatti. Bara jireenya ishee guutuu yoo hojjette iyyuu waan isheen kaffaltee xumuruu hin dandeenye ta'uunsaa beekamaadha. Garuu kuttee ilaaluun dirqama ishee waan ta'eef sodaa fi roommaan poosticha kuttee ilaalu. Hamma qarshii sana erga dubbistee booda rukuttaan onnee isheetii guddaa dabale. Utuu jiruu fiixee waraqaa nagahee maallaqa sanaa qabdee utuu raafamtuu yaadannoo Dooktar Hawaard miila waraqachaa jalatti isheedhaaf barreessee argite. Gatiin wal'aansaa kun hundumtuu aannan kubbaayyaa tokkoon kaffalameera jedhee barreesse. Itti mallatteesses ture. Intalli kun gorsa haadha isheetii isa oolmaa namaaf ooltaniif gatii namarraa hin fudhatinaa jedhu waan hojiirra oolchiteef dhuma irratti ija isaa argattee gammadde. Seenaan kun hawaasa keessatti faayidaa utuu namarraa hin eeggatiin hamma dandeenyu hundumaatti oolmaa tolaa namaaf ooluu akka qabnu nu hubachiisa. Ilaalcha kanas horachuu qabna. Bakka dhaqnu hundumaatti namoonni waanuma nurraa argachuu danda'an qofa nurraa eeggatu. Isheedhuma nurraa eeggatan kanas argachuudhaaf utuu muddamanii argina. Haalli akkasii oolmaa keenya guyyaa sanaa dhiphinaan guuta. Seenaan olitti dubbifne garuu namni gaarummaa namaa gochuu hin dandeenye gaarummaa namaaf gochuu akka shaakalu barsiisa. Haalduree kamiin iyyuu utuu hin ilaaliin nama rakkina keessa jiru gargaaruuf akka of qopheessinuuf nu kakaasa. Ilaalcha akka warqee jechuun wanta namoonni akka nuuf godhaniif barbaannu nutis namootaaf gochuuf yaadudha. Aannan kubbaayyaa tokkoon kaffalame. Galatooma.